Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa. Nageenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha oduu guyyaa irraatiif qaban kan isin biraan geenyu ta'a jalqaba irratti hangafoota oduu. Pireezidaantii Shimallis hayyoota lukkuutti fakkeessanii qeequun bittinneessuu malee hojii hin beekan jedhan. Hoogganaan wambalee Ikwaadoritti qabame dabarfamee USA'f kenname. Itoophiyaan irra caalaa hidha haaromsaa guddicha maallaqa Ameerikaan ijaarti jechuun Doonaald Tiraamp yeroo sadaffaaf irra deebiin dubbatanii. Ministeerri muummee Jaappaan filannoon injifatamanis aangootti fufuuf dhaadatan. OFM dambalii gungumaa uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga daawulaa buutii amma oduu bal'inaan. Pireezidaantii Shimallis hayyoota lukkuutti fakkeessanii qeequun bittinneessuu malee hojii hin beekan jedhan. Mootummaa irratti duulli banameera garuu bakka kalee hin jiru jechuun dubbatan pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa. Dabalata isaatiif Xuubaa Bunee. Warri mootummaatti duulan qabsoo Oromoo bosonatti deebisuu barbaadu jechuun pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa komatan. Obbo Shimallis yaa'ii caffee Oromiyaa magaalaa Adaamaatti gaggeeffame irratti haasaa taasisaniin kana kan jedhan. Obbo Shimallis warri maqaa hayyuutiin of waamaa duula adda addaa mootummaa irratti gaggeessaa jiran warra fedhii uummataa sakaaluuf hojjetaa jiranidha jedhan. Akka mootummaatti lola tokko malee lubbuun nama tokko otoo hin bahin qaama dhimmi uummataa na ilaallata jedhu nama dhuunfaa haa ta'uu garee mari'achuu fi garaagarummaa siyaasaa jiru furuuf kutannoo qabna kan jedhan pireezidaantichi faallaa kanaa duulli mootummaa irratti baname ulaa diinaaf banuu ta'uu eeran. Dubbiin isaanii kun yeroo namoonni siyaasaa mormituu mootummaa aangorra jiru badiin himachuun dhiibbaa irratti cimsuuf haasawaa yeroo jiranitti dhagahame. Obbo Shimallis humnootni tokko tokko nu keessaa ba'anii diinota uummataa waliin hiriiruun mootummaa irratti duulaa jiru. Diina waliin mari'atanii Oromoo bilisa baasuu barbaadu. Humna daangaa Oromoo cabsee guyyaa guyyaan haadha Oromoo ajjeesaa oolu waliin mari'ataa oolu jedhan. Humnoonni kunneen isaan kam akka ta'an pireezidaanti Shimallis addatti hin ibsine. Garuu haasawa isaanii keessatti kanneen Oromoof qabsoofna jedhanii fi mootummaa isaanii irratti qeeqaa fi mormii dhiyeessan akka ta'an akeeka. Akka isaan jedhanitti namoonni kunneen humnoota finxaaleeyyii waliin hojjechaa Oromoodhaaf qabsoofna nuun jedhu jedhan. Uummanni Oromoo garuu firaa fi diina isaa sirriitti akka beekuu fi kana namni tiimu akka hin barbaachifne yaa'ii caffee kanarratti dubbataniiru. Paartilee morkattootaa dabalatee dhaabbilee fi namoonni siyaasaa sirna bulchiinsa mootummaa ministeera muummee Abiyyi Ahmad qeeqan hedduudha. Qeeqxonni mootummaa qabsoon Oromoo butamuu fi haalli jiru caalatti uummata irratti akka hammaate ibsaa turaniiru. Haa ta'u malee pireezidaanti Shimallis Oromoon waan ifatti walitti dubbatus qaba, waan golatti walitti himus qaba. Jarri kun warra waan kana adda baasee beekullee waan hin taaneef warra safuu Oromummaa hin qabneedha jechuun qeeqaniiru. Warra nu morman keessaa tokko tokko asitti hojiitti kenninee hojii gara itti godhan wallaalanii mataaf miila hojii wal jala garagalchanii gaafaasii bahan soba odeessaa oolu jechuun qeeqaniiru. Obbo Shimallis yeroon itti maqaa hayyuutiin maqaa walitti qabamuutiin yookiin diina waliin hiriiruun qabsoo Oromoo diiguu ammaan booda cufamuu himan. Kanaaf ammaan booda hokkoraan jetteen yookiin ololaan hiree siyaasaa argamu kan hin jirre ta'uu Obbo Shimallis Abdiisaa yaa'ii caffee kanarratti dubbataniiru. Kanaafis nama karaa nagaa fi dimokiraasiin mootummaa isaanii waliin hojjechuu danda'uu fi barbaaduuf karri isaanii banaa akka ta'u himan. Kan filannoo dorgomee mo'achuuf hiree argateefis nagaadhaan aangoo dabarsuudhaaf mootummaan qophaa'aa ta'uu dubbatan. Sanaan ala garuu diinota Oromoo waliinan harka isin micciira warra jedhuuf xiqqoo harki keenya akka malee furdatee jira jedhan. Hoogganaan wambalee Ikwaadoritti qabame dabarfamee USA'f kenname. Hoogganaan wambadoota hamaa fi akkaan barbaadamaa ture Adolfo Maakiyaas Bilaamar Ameerikaaf dabarfamee kennameera. Guutuu gabaasaa akka itti isiniif dhiyeessina. Hoogganaan wambadoota hamaa fi akkaan barbaadamaa ture Adolfo Maakiyaas Bilaamar Ameerikaaf dabarfamee kenname. Ameerikaatti himata daddabarsa qoricha sammuu adoochuu fi daddabarsa meeshaa waraanaa seeraan alaatu isa irratti banamuuf jedha. Hoogganaan wambadootaa kun Fiitoo jedhamee kan waamamuu fi mana hidhaa hamaa eegumsa akka malee cimaa qabu keessaa badu waggaa tokko booda ji'oota bajii darbe keessa qabameera. Namni kun hidhaa waggaa 34 irratti darbuun mana hidhaa keessa osoo jiruuti bade. Wiixata kana mana murtii federaalaa USA'tti dhiyaata. Adolfo Maakiyaas Bilaamar hoogganaa garee wambadee balaafamaa Los Joneriisoo jedhamu akka ta'e himama. Gareen kun yakkaa hamaa fi gurguddaa Meeksikoo fi Baalkaan keessa socho'uun hidhata kan qabu akka ta'e himameera. Akkasumas bara 2023 kaadhimamaan pireezidaantii Meeksikoo kan turan Fernando Villavicencio ajjeesuu keessaas qooda qaba jedhamee shakkama.
Itoophiyaan irra caalaa hidha haaromsa guddicha maallaqa Ameerikaan ijaarte jechuun Doonaald Tiraamp yeroo sadaffaaf irra deebiin dubbatanii. Tiraamp walgahii seenatoroota Riippaabilikaan waliin jimaata darbe taasisan irratti ammas irra deebiin waa'ee hidha haaromsa Itoophiyaa kaasaniiru. Guutuu gabaasaa Xuubaa Bunee. Tiraamp walgahii seeneetaroota Riippaabilikaa waliin taasisan irratti ammas irra deebiin waa'ee hidha haaromsa Itoophiyaa kaasan. Tiraamp akkan suuraa fi ragaalee saatalaayitii argadhetti hidhichi addunyaa irraa isa guddaadha jedhan. Kun ammoo Masrii jireenyi ishee laga Naayil irratti kan hirkatu miidha. Hamma bishaanii gara Masrii deemu jalaa cufa jechuun dubbatu viidiyoo kanarratti. Kun rakkoo waan uumeef hordofaa jirra jechuun itti dabaluun dubbatan. Mootummaan Itoophiyaa kana dura loogummaa Ameerikaa ifatti ibsuun mormaa ture. Amma dubbii Tiraamp kanaaf garuu ibsa gahaa kennaan jiru. Torbaniin dura pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waldhabdeen hidha haaromsa Itoophiyaa fi Masrii gidduu ture hatattamaan akka hiikamaa jiru dubbatan. Mootummaan Masriis Tiraampiin galateeffachuun yaada isaanii akka deeggaran ibsan. Tiraamp akkan yaadutti osoon ani lammii Masrii tahee bishaan laga Naayil keessaa dhabuu hin barbaadu. Kanaaf dhimma kanarratti hojjetaa jirra jedhan. Waayit Haawus keessatti walgahii barreessaa naatoo Maark Ruutee waliin taasisan irratti waa'ee hidha haaromsa Itoophiyaan xumurarra dhaqqabsiifte kana dubbataniiru. Hidhichi bishaan gara Masrii deemuu fi Masriin dhibbantaa 97 irratti hirkattu jalaa cufa jedhan Tiraamp. Itoophiyaan hidha uummata isheef ibsaa kennuuf hojjechaa jirtu kanaan hamma bishaanii Suudaanii fi Masriif gadhiistu akka hin hir'isne irra deddeebiin himaa turte. Masriin erga hidhi kun jalqabe Itoophiyaan akka hin hojjanneef mormaa turte. Garuu biyyattiin dhibbantaa 97 bishaan laga Naayil irratti haa hirkattu malee bishaanicha dhibbantaa 85 kan gumaachitu ammoo Itoophiyaadha. Hidha kana Itoophiyaan baasii fi ogeessota mataa isheen hojjechuu jalqabde. Uummanni biyyattiis erga hidhicha jalqabee hanga har'aatti biyya keessaa fi alaan buusii buusaa jira. Tiraamp garuu akkas jedhan. Ameerikatu baasii isaa gargaare. Osoo hidhicha ijaaruu hin jalqabin maaliif akka waldhabdee amma uumame kana akka hin furre hin barree garuu laga Naayil keessa bishaan yeroo yaa'u yookiin jiraatu namatti tola jedhan. Hanga Tiraamp dubbii kana dubbatanitti qaamni biraa hidha kanarratti baasiidhaan gargaaruu dhagahameen beeku. Lagni Naayil madda galii fi jireenyaati. Sana irraa fudhachuun baay'ee gaarii miti garuu hatattamaan furaa jirra jedhan Tiraamp. Ijaarsi hidha haaromsaa bara 2011 jalqabe. Ijaarsi hidhichaa Itoophiyaa, Suudaanii fi Masrii gidduutti atakaaroo guddaa kaaseera. Ameerikaa fi Gamtaa Afrikaa biyyoota kanneen walitti fiduun waliigalteerra akka gahan yaalaa ture. Itoophiyaan kana dura Ameerikaan Masriif loogdi jechuun komattee jaarsummaa Ameerikaan jalqabdee turte dhiistee baate. Ergasii Gamtaa Afrikaa jalatti marii bal'aan gaggeeffamaa turus osoo waliigaltee dhumaarra hin gahin hafuun isaanii ni yaadatama. Ministeerri muummee Jaappaan filannoo injifatamanis aangootti fufuuf dhaadatanii. Gamtaan paartilee Jaappaan bulchaa ture filannoon gaggeeffame mana maree wal'aanaa biyyattii keessatti harka caalu dhabus ministeerri muummee biyyattii Shigeru Ishiba garuu aangoo gadhiisuuf karoora akka hin qabne dubbataniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya Absaanti keenya akka namoota hedduu bira gahuuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuuf hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.